addunyaa tanarra hanga jirtu waan ajaa'ibaati dhageessa. Addunyaa tanarra hanga jirtu waan ajaa'ibaati garta. Takkaa dhageessee jirtaa warra foon namaa nyaatu, warra dhiiga namaa dhugu, warra akkasumatti lafee mataa ilma namaatti bishaan naqatee akka qalaasatti fayyadamu. Ni jiran, zamana keenya kana keessa jiran, arra jiran, addunyaa tana keessa jiran, siifin hima bakka isaan jiran. Qophii tiyya guututti hordofuu hin dagatin. Jireenyi isaanii namarraa kophaa bahaniiti jiraatan. Jireenyi isaan keessa jiraatan akka kiyyaa fi keetitti uffata uffataniiti miti kan jiraatan. Jireenyi isaanii uffatarraa qullaadha. Namarraa kophaa bahanii jiran. Ibaadaaleen isaaniitu ibaadaa akkami haala kamiin rabbii isaanitti dhihaatan waan je'uus guututtiin sii fida inshaa Allah. Waan ajaa'ibaa ta'e hedduu nama ajaa'ibsiiftu. Wanni isaan uffatanii fi wanni isaan boonaniin laata dhiiroo maali ummanni kun? Wanni isaan boonaniin lafee ilma namaati. Lafee ilma namaa akka calleetti fayyadamanii kaayyatan. Wanni isaan boonaniin, wanni isaan uffatan uffatarraa maali jettee yoo kana gaafattu taate inuma hin jiru uffanni isaanii. Qullaa akka haadha garaa bahanitti jiraatan. Eenyu laata dhiiroo ummanni kun beeytanii jirtanii? Ummata kana ani isin yaahimu ummata agooriyyoota jedhaniin. Agooriyyoota jechuun ummata biyya Hindii keessatti jiraatu. Bakkattoon isaan jiraatan Nahral Gang bakka jedhaniin gubbaa, laga Gaangii bakka jedhaniin achirratti jiraatan. Haalli jireenyi isaaniitu dhiiroo haala akkamii? Akkumaan isiniin je'e wanni isaan itti boonan lafee ilma namaati. Ilkeelee ilma namaatii fi qubbeen ilma namaa akka calleetti fayyadamanii mormarratti hidhatan. Waan tana daran nama ajaa'ibsiisa. Lafee mataa ilma namaatti bishaan dhugan. Ibaadaaleen isaanii ibaadaa akkamii? Wanni tun aadaadha moo ibaadaadha? Ibaadaadha. Ibaadaa ajaa'ibaati. Ibaadaa hedduu na ajaa'ibsiifti. Ibaadaalee hedduu islaamummaa wajjin hoggaa walitti fidee waliin madaalu ozooniifin islaama tahee dhalachuu baadhee ifittiin gadda je'eetiin if duuba deebi'a. Waan tana daran hedduu nama ajaa'ibsiisa. Reefka du'ee wajjin wal qunnamtii saalaati godhan. Subhaanallah. Reefka du'ee wajjin wal qunnamtii saalaa hojjetan waan hedduu jiruuti ya keessatti na ajaa'ibsiise. Sillee waan jiruuti keessatti si ajaa'ibsiise je'eetii yaada. Ummanni kun zamana dur akka kitaaba isaanii keessa dubbatamutti zamana dur rabbii isaaniitii fi shayxaanaatu wal lole sin ja'an. Rabbii isaaniitii fi shayxaanni guyyaa 12 fi galgala 12 guutuu samii keessatti wal lole. Wanni isaan irratti wal lolan burcuqqoo qalaasa tokko. Burcuqqoo takka irratti wal lolan. Subhaanallah. Rabbiin tanarraa qulqullaa'e. Burcuqqoo takka irratti hoggaa wal lolan. Burcuqqoon tun firqii wahii isirraa cabxe, firqiileen irraa cabxe san dachii tana bakka afuritti buute siin jedhan. Inshaa Allahu ta'ala arraan tana agooriyyoota yookaanuu warra foon namaa nyaatu sababaa isaan laga Gaangii san gubbatti galaniif waan cinaan burcuqqoon bakka laga Gaangii jedhamtu sanitti gaafa rabbii isaaniitii fi shayxaanni wal lolu achitti buutee waan hedduu nama ajaa'ibsiisaati. Iddoon lagni Gaangii keessa jiraatu magaalaa Varnaasii jedhamtu biyya Hindii keessa magaalaa Varnaasii jedhamtu yoo dheeyxee laga Gaangii yoo jetteen namni hundi si geessa. Magaalaa Varnaasii tanatti caphaan burcuqqoodhaa ta gaafa rabbii isaaniitii fi shayxaanni wal lolu magaalaa Varnaasii kanatti buute. Laga Gaangii kan jedhamu kana, Nahral Gaangii kan jedhamu kana isaan akka nuti islaamni zamzam jennee fayyadamnutti fayyadaman.
laga gaangii irraa xiqqoo isiniif haa odeessu. Lagni gaangii magaalaa Barnaansii jedhamtu biyya Hindii keessatti argama. Irra wasakha lagaa kan Eeshiyaa keessa jiruuti. Lafeen nama du'ee hoggaanii fi gubatte daaraan isii achitti naqamti. Wasakni magaalaa guutuudhaa achitti deemee naqama. Lagni kun isaaniif laga akka Islaamni zamzam je'ee fayyadamuu isaan laga sanitti fayyadaman. Aadaa isaanii keessatti yookaan amantii isaanii keessatti namootan hoggaanii fi du'an akkaataa itti gubamaniitu jira. Heeraa fi seera itti gubamaniitu jira. Namni gartee qabeenya qabu mana keessatti gubama. Iddoo laga gaangii jedhamtu kana mana keessatti ol naqamee gubama. Mukkeen isaan itti gubamanis wal dhaban. Mukkeen isaan itti guban muka qaqqaalii urgaawutu jira. Muka miskiinni itti gubamuutu jira. Warra gartee inuma hin gubamneetu jira. Kan foon isaanii ummanni agooriyyoota kun nyaatu. Waan hedduu nama dinqisiisaati. Agooriyyoota jechuun maal jechuudha? Agooriyyoota jechuun waa afur ta agooriyyoonni beekamaniin daaraa nama du'ee fuulatti dibachuudha. Yoonii fi gartee magaalaa Barnaasii dheeyxee wanni ati beekuu dandeessuun tokkoffaa daaraa nama du'ee fuulatti dibachuudha. Lammaffaa lafee nama du'eetiin beekamuudha. Sadaffaa waan hedduu nama ajaa'ibsiisaati. Maarwaanaa harkisan yookaan hashish waan nuti jennuun kana harkisan. Maaliif harkisan? Afraffaa qullaa akka haadha garaa bahanitti bakka san tatta'an. Yoonii fi rabbii magaalaa Barnaasii Hindiyaa si geesse laga gaangii. Wanni ati isaan beekuu dandeessu waan afran kana. Kana hunda wanni isaan godhaniif akkaataa itti rabbii isaanitti dhihaataniif. Rabbii isaanitti wanni isaan dhihaataniin waan akkanaati. Namarraa kophaa achi bahanii zaahidee ta'anii namarraa kophaa ta'anii fuula isaanii lafee namaatan gubamteen dibanii namarraa kophaa achi bahanii zuhadaa ta'uu barbaadan. Zuhadaa jechuun gadaam isaanii jechuudha. Gama biraatiin siif haa himu. Wanni isaan lafee mataa ilma namaatti bishaan naqatanii dhuganiif waan reefu jenne san hin irraanfatina. Wanni isaan lafee mataa namaatti bishaan naqatanii yookaan waan adda addaa naqatanii dhuguun isaan itti dirqama taateef maali? Wanni isaan akkas godhaniif waan biraatii miti. Waan zamana dur keessa rabbii isaaniitii fi shayxaanni wal lolan kubbaayyaa tokko irratti subhaanallah kubbaayyaa tokko irratti wal lolanii kubbaayyaan san caphee kubbaayaan san firqiin afur lafa isaanii kanarratti buute. Lafti isiin irra buute takkaffaa magaalaa Barnaasii amma jenne kana. Magaalaa Barnaasii kana waan gartee rabbiin isaanii qalaasaa burcuqqoo irratti shayxaanaa wajji wal loleef jecha isaan lafee ilma namaatti dhugan qalaasatti hin dhugan. Tun hundinuu ibaadaa rabbitti dhiyaachuuf isaan godhan irraa ibaadaa takka. Waan hedduu nama ajaa'ibsiisaatii fi nama sodaachisaa keessa qacellotti na hordofisiifiin hima. Islaamummaa keessatti namni bishaan zamzam dhuge yookaan namni bishaan zamzam dhuge rakkoon irraa baati. Maaliif jennaan waan amantii teenya keessatti dubbatame qofaaf osoo hin tahin qorannaa ajaa'ibaa irratti gaggeessanii bishaan zamzam waan qulqulluu ta'e akka beekaniif. Nuti miti faranjiinni dhuydi bishaan zamzam hoggaanii fi rakkoon isaanitti jabaatte qulqullina qaama isaaniitiif jecha naharal gaang yookaan laga gaangee kana irra guddaan hindoonni wanni isaan dhuganiif fayyaa isaaniitiif irra wasakha lagaa kan Eeshiyaa keessa jiru kan qoshaashni hundi ittiin keessa gannaqamu. Kan bocolli hundi keessa gannaqamu kan sagaraan magaalaa sanii keessatti yaatu wanni isaan dhuganiif ibaadaa fi diliin isaanii akka irraa qulqullooytuuf waan tana caalaa nama ajaa'ibsiisu. Ummanni agooriyyoota fincaan waliiti dhugan. Fincaan walii qofa osoo hin ta'in fincaan mataa ofiiti dhugan. Fincaan nama biraallee ni dhugan. Maaliif lubbuun teenya rabbiif jecha hin rakkanne sababa ju'uun. Ammallee agooriyyoonni wanni isaan beekamaniin wanni hedduu nama ajaa'ibsiisaa ta'e isaan beekamaniin haraam isaaniirraa isiniif haa himu. Haraam agooriyyoota walqunnamtii saalaa namootan akka isaanitti godhuudha. Agooriyyoonni mana sharmuuxaa ni dhaqan, walqunnamtii ni hojjetan. Agooriyyoonni zinaa ni dalagan. Walaakin ammoo mataa ofiitii fi namootan isaan fakkaatu irratti zinaa dalaguun isaan biratti haraami. Waan hedduu nama ajaa'ibsiisaati. Tana qofaa miti. Agooriyyoonni nyaanni isaan nyaatan foon nama du'ee yoo ta'uu fi sareelee duutee fi akkasumatti saree lubbuu qabdu
osoo isin iyyituu adda ciraniiti foon isii nyaatan. Hoggu takka dhaabbadhu osoo hin deemne dura rabbii keetiif galata galchi. Rabbii waan fofokkottuu hunda haraam godhe waan gaggaarii hunda halaal sii godhe. Amantii islaamaa ozoon islaama tahuu baadhe islaamummaa seenuuf hin gaabba. Osoon hin deemne dura ummanni agooriyyoota jaarraa meeqa keessa dhufe? Jaarraa 18ffaa keessa as bahee addunyaadhaaf mul'ate. Tana qofaa miti agooriyyoonni lafa biraa keessattoonni jiraatanii Hindii malee eeni jiraatan. Biyya akka Baangilaadesh keessa yoo dhayxe agooriyyoota ni argatta. Garuu ammoo agooriyyoota akka agooriyyoota as jiru kanaa miti. Warri naharal gaangii yookaan laga gaangii keessa jiraatu agooriyyoota dhalaan agooriyyoota hin taatu jedhuu irraa takka. Kana qofaa miti biyya Baangilaadesh keessatti dhalaan agooriyyoota ni taati. Hojiin isaanii takkuma taate dhalaan garuu huccuu uffattee. Haga viidiyoo biraatii walitti deebinutti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laayik gootee obboleeyyan kee biraan ga'uun dagatin.